كنا بولين كيك ماركتان كنا وهم دول دبليزر تاغيا هدامو كريم سورة تركتان كنا كريم نكوني كافينين سو فين موتويو asasiya fulara tisimbeet ninjal imada gara-gara bakka gara-gara sira kasihatti kan isin raballeessu mana keessan keessatti isin immoo tolfattanii akkamittiin ittiin of raballeessitan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمار كفوني أكم جرت فردوسة في دعوة تسانتي وروشة وندم كيسا نويو بكم جرتني تنقى فرح من ربي رات وتشاقيا هدامو كريم سورة تركتان كنا كريم نكوني كافينين سو فين موتويو asasiya fulara tisimbeet ninjal imada gara-gara bakka gara-gara sira kasihatti kan isin raballeessu mana keessan keessatti isin immoo tolfattanii akkamittiin ittiin of raballeessitan. Akka itti lafarratti baleessan qabadhee isin dhufeetiin jira. Inni kun kan keemikaala garagaraa qabu miti suuraa akka argitan kun garuu hin gurgurama. Manatti hojjetameetidha kan gurguramu bakka hin jiru kanatti. Haa ta'uti garuu manatti hojjetama jechuudha. Asasiyaa yookiin immoo finiinsuu garagaraa kan fuularraa sirriitti fuula ta'ee bu'aa jalatti kan isin ba'u irraa ta'uu danda'a. Wanta garagaraa irraa michirallee haa ta'u kan isinitti boosan kan isinirraa balleessuudha. Isira sosoqi tokko hin deemin maallaqa tokko soo hin baasini meeshaa mana jirurraa dalagattanii akka itti ofirratti balleessitan qabadhee isin dhufe jechuudha. Hamma xumura qophiyyaatiin wajjin turuun raafatinaa hanga xumuraatti ilaalaatii irraa fayyadamaa fayyaa argadhaan isin jedha hordoftoota fi daawwattoota. Akkasuma irraa dhuftan immoo anaa dhufu baga nagaan dhuftanii chaayinala kanaa laayikii akkuma baratametti kan saabskraabii gochuudhaani koomentii irratti immoo yaada qabdanii gaaffii qabdanii barreessuun irraa fayyadamaa yaadni keessan koomentiin keessan anaaf jajjabinna ta'a. Akka mau hara qabadhe nama dumraatiin wajjin turtii gaarii isin haa ta'u. Inni kun abishiidha. Abishiin akkuma beekamu waa hundaaf dawaadha garatti soo dhuganii. Inni kun immoo zayitooniidha. Kun isa boqqollooti. Kun qollobbiidha. Qollobbii waa kanneen waliin makuu qofaa osoo hin taane iyyuu yeroo dhuma kaawwinu bakka madaan fuula keessanirra jiru yookiin shifiniina wanta garagaraa fuula keessanirra jiru itti rigachuu dandeessanii mi'a akka tolitti makkatanitti fayyadamtan isinitti argisiisan wajjin tura. Kena marketan kana jalqaba qullubbii adii firee sadii qoftu yinagaa firee sadiitti buufadha bishaan keessatti bishaan buusee bishaan wajjin danfisaa jechuudha. Inni kun immoo abishii akkuma ture isiniin jedha abishillee xiqqoo maguma isiniif gootu buustanii rakkoon qabu baay'ateetiin yoo hafellee fireezarii keessa keettanii suutusuutti fayyadamuu dandeettanii jechuudha. Mi'a abidda kaa'ee danfisa walumaan danfisna. Kinoo danfaatii jira sirriitti abishaatu abishii fi qullubbii sirriitti waliin bilcheessitan jechuudha. Haga dhamtisaa sirriitti keessaa ba'utti wada dhamtisaa ba'ee qullubbii kana wajjin bilchaate walitti daaktanii waan itti dabalamuu qabdu waan itti dabalannuu fi sirriitti waliin geettanii haa bilchaatu eegdan jechuudha. Kun abboleeyyan kiyya sirriitti bilchaattee jirti. Abishiin bobbokuttee jirti waan ta'eef amiraa lafa kaayee waan makiinatti daakuuf haa qorru eegee walitti deebinamu. Akkuma argitan kan amma qabbanaa'ee jira kan laaxaa yookiin waanuma qabdanitti makiinatti buufadheen daaka. Bishaan isaa kana wajjin daakteessudha dhameessaati waan ta'eef sirriitti haa danfu sirriitti haa bilchaatu dhamtisaa kan sirriitti haa boolitanii walumatti qabdanii waliin daaktu wajjin. Hedduu tokko waan finiinsuu jedhamu isinirraa balleessaa sirriitti fayyadama. Daaknee walitti deebinama. Kun akkuma argitan kana daakee xumureetiin jira. Maaskii ajaa'ibaati kireema ajaa'ibaa ta'ee ba'ee jira. Homaatti hin daballe agarsiisa amma immoo wanta dabalamuu qabutti dabalaa jechuudha. Hedduu maaskii akkaan namatti tolu wallaahi dibatuma irratti jechuudha baay'ee takka kan nama gammachisiisu. Inni kun akkuma dura isin jechuuf yaaletti harcee boqqollooti kun immoo zayitooniidha. Harcee boqqolloo bakka biraatti waliin ga'ee itti buusa. Waliin ga'ee walitti deebina. Asitti akkuma argitan kan kun harcee boqqollooti inni kun immoo zayitooniidha. Zayitoonii fi harcee boqqolloo asitti waliin geessanii achi booda gara eenyutti dabarfattanii jechuudha. Kaameraa waan harka tokko qabu sirriitti isinitti mul'achuu dhabuu danda'a. Inta mana of galchaa obboleeyyan kiyya. Amma garanatti dabalata. Kan obboleeyyan kiyya akkuma argitan kana waa hunda walitti dabalee jira. Qullubbii adiidha. Abishii akkasumas immoo harcee boqqolloo zayitoonii
زرا كان سرت ولينجيت سرت ولينجيت لكن ماسكه جايبه كيسات ويسليك اباتو في كمارغتان كانا كدكو كنا ماتولا يودي باتاني سيتشولا achi booda fuula keessan sirriitti waliin geettanii dibattanii erga akkasitti waliin geettanii dibattanii booda daqiiqaa walakkaa ofirra tursiistan jechuudha. Bakkuma kamittuu sinaa ba'uufinisu mormarratti isin bahee fuularratti isin bahee madaan jechuudha. Madas haa ta'uutii finisu lakkuma dursin jechuuf yaadatti bakka hundaayyuu sirriitti waliin geettanii dibattanii ofirra tursiistanii achi booda ofirra dhiqattanii erga ofirra dhiqattanii booda beeziliinis haa ta'u waan ta'es haa ta'u waan mana keessaa qabdanii waan fuula keessanii ta'u fuutanii itti fayyadamtan jechuudha. Yeroo kamiyyuu obboleeyyan kiyya yeroo fuula dhiqattaniitiin hin geessitanii waa dibadhaa malee fuulli keenya dhiqannee geessinee akkasumatti saamunaa yoo kadheessu ta'e hin goggoga. Ta'e wantoota akka madaatii fi gogisatiin nu saaxilamuu danda'a bifa kanaan itti fayyadamaa sirriitti dibadhaatiin isin jechuun barbaada. Biraan mootiyyuu warroonni madaatii yookiin immoo fuula keessan kan isin gurraachoo xaabisii garagaraa michirraa isinitti dhufee qabdanii dhengada viidiyoo hojjedheetiin ture deemaatii ilaala. Haa ta'uti garuu osoo viidiyoo dhengada san hin fayyadamiin duratti yoo finisuu jalaa qabaatan finisuu fi madaatii yookiin immoo xaabisii kana kan qabdan ta'e duraan dursisanii kan isin fayyadamuu qabdanii qullubbii fi abishii akkasuma kana hojjedheetiin hin jedhe kana waliin qabdanii kana fayyadama osoo ka xaabisii hin fayyadamiin duratti jechuudha. Sababbiin isaallee warroonni madaatii qabdanii yoo osoo finisuu kan ofirraan balleessin isin fayyadamtanii koolgeetiin isin gubuu danda'a akkasuma loomilleen gugurraachinaa madaa kana irratti isin irratti gugurraachessee hambisuu danda'a jechuudha. Kanaafuu bifa kanaatiin fayyadamaadha. Namoonni hedduu koolgeetiin xiqqoo hin yookiin nama guba kanaan jechaa turtanii fi koolgeetii itti xiqqeessa. Koolgeetii illee kan ilkaan rigannuyyuu inni gariin ka oo'utu jira. Koolgeetii jechuun rigaa ilkaanii jechuudha gama biraatiin saamunaa ilkaanii dhiqatanii dhengada hojjedhee jira viidiyoo achirratti ilaaluu dandeessan namoonni dura hin argini. Kanaafuu inni kunillee kan oo'u jira kan xiqqoo si qabbanaa'u jira kan maal kan rigatanu adii keessa buleessan fayyadamaa namoonni hedduu koolgeetii kana adii keessa buleessa yoo fayyadamtan baay'ee nama hin gobu inni fuulaafillee sirriitti madaatii kana kan balleessuudha irra caala garuu kalii fi maaywardi mana arabaa keessa sirriitti jira isa san sirriitti itti dabalaati irditte jechuudha kalii itti baay'isaati fuula keessan sirriitti dibadha yeroo muraasa keessatti isinirraa bada jechuudha. Madaatiin kuni namoonni hedduulleen kan fayyadamaniitiin baay'ee tokko irraa qannasaa jira kan jedhanis hedduu jira ulfaadha galatooma rabbii fayyaa dhuma hin qabne ammas dabalee isin haa kennuti. Kanumaan jedha irraa fayyadamaatii fayyaa argadhaa turtii gaarii isin haa ta'u warroonni haaraa dhuftan immoo akkuma dura baratamatti laayikii osoo hin godhin osoo saabskiraayib hin godhin hin bayinaadha. Wanti guyyaaraan hojjedhee gallakkisu immoo akka isin irratti dhufuu fi mallattoo olitti irra tuqaan isiniin jedha ulfaadha galatoomaa turtii gaarii isin haa ta'u.